eessa jirtaa maaloo kootu na wallaanta. Jirra 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 jirra. Mee gaafii kiyya tokkoffaadhaan daawwattoota kiyya waliin of barsiisime. Ani maqaan kiyya Leencoo Guddinaan jedhama. Bakki itti dhaladhee guddadhe magaalaa Goorosoolee aanaa Tukkee Kuttaayee magaalaa Goorosoolee. Ammoo bakka jiraachaa jiru asuma magaalaa Finfinnee. Bakka itti baradhe illee achuma kutaa tokko hanga 8 elementary achuma high schoolis achumatti baradhee xumure. Amma ammoo as dhufee karaa magaalaa Finfinnee hojii aartii na weellisas diraamota garaa garaas nan hojjedha. Amma hojii kanarra jira jechuudha. Mee ati gama aartiitti akkamiin seenuu dandeesse? Aartii kanan jalqabe yeroon isaa bubbuleera. Bara 2007 waan akkanaani ta'a. Xiqqoon jalqabe yeroo sana diraamota gaggabaabaa hojjechuu, diraamota Oromiyaa televezyiinii irratti darbaa turan kan akka Safuu, Dhamdhama kan jedhamu isas hojjechaan ture. Gara aartiitti akka carraa ta'e aartiin keessuma kiyya waan jiruuf waanan jaaladhuuf kanumaaf jedhee tanan gara aartiitti seenee gaaffiin kiyya lammaffaa isa kana jechuu barbaade. Gaaffii kiyya sadaffaan akkana jedha. Ati jireenya kee keessa kan ati dhabuu hin feene maali mee? Jireenya kiyya keessatti wanta dhabuu hin barbaanne yeroo kamiyyuu isa tokkoffaa fayyaa dhabuu hin barbaadu. Inni lammaffaa jaalala dhabuu hin barbaadu. Isa sadaffaa barnoota dhabuu hin barbaadu. Wallisaan ati caalatti addunyaa kanarraa jaalattu eenyume inni? Weellisaan ani addunyaa kanarraa jaaladhu baay'ee eenyumaa olitti kanan jaaladhu Rabbi lubbuu isaa nuuf haa maaru jecha artistii Hacaaluu Hundeessaa. Nama kana maaliifin jaaladha? Maaliifan kabaja? Maaliifan iddoo guddaa kennaafi? Nama cimaa artistii qofaa miti Hacaaluun. Nama jabaa waan ta'eef, nama beekaa waan ta'eef, nama xiinxalu waan ta'eef aartiin weellisuu qofa miti. Aartii waa hundi isarra jira jedhee waan yaaduuf nama jabaa isanii ajaa'ibsiifadha. Gara fuulduraatti maal hojjechuudhaaf fedha qabdamee ati? Karaa aartiidhaan yoo ilaalle kana duraan sirboota isteejiidhaaf ta'an sirboota xiqqaa, sirboota tokko tokko akkasuma immoo sirban baay'ee jaaladhu sirba Abbitoo Kabbadee yaa baay'itu kan jedhu uummata biraan ga'een jira. Yaa baay'itu baay'ee yaa baay'ee seeyyoo yaa baay'ee seeyyoo kottuun alaa shaggeessi yaadee. Kara fuulduraatti maal hojjechuu barbaadda kan jedhuuf kara fuulduraatti wanta uummata koo gammachiisa jedhee yaadu karaa sirbaanis haa ta'u aartii karaa kamiinuu maan ta'an fiilmii hojjechuunis haa ta'u diraamota gaggabaabaa hojjechuunis haa ta'u waan gaarii tokko hojjedhee uummata kiyya biraan ga'uuf hawwii fi fedha guddaan qaba. Mee sirboota ati baay'ee jaalattu kan artistoota biraa keessaa mee hordoftoota kiyya kanaaf sagaleedhaan naa jedhiif. Eeyyeen walleen ani jaaladhu akkuman duraan kaase akkuman duraan dubbachuuf yaale artistii Hacaaluu Hundeessaa baay'een jaaladha. Walleessaa kamiyyuu nan jaaladha filachuu hin danda'u. Isa keessaa garuu yeroo baay'ee waltajjii irratti kanan sirbu jirra jirraa kan jedhu sagalee xiqqoo irraa isiniif jedha. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'ise yaanuyi 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 yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi ka jettu kana baay'een jaaladha.
Mee Oromiyaa keessaa hoo biitii ati irra caalatti jaalatu jiraachuudhaaf fedha qabdu tami mee? Gaaffii ajaa'ibaa fi gaaffii cimaa na gaafattanii natti ulfaatus maal jedhee akkan deebisu Oromiyaa keessa bakka hundumaa bakka Oromiyaa godinaalee Oromiyaan qabdu keessa osoo hin jiraadhe natti tola garuu jiraachuu hin dandeessu maaliifi jireenyaaf haala hojiidhaaf bakkuma tokko filatta dirqama kan si dirqamsiisu jechuudha. Kanaafiyyuu haala hojiirraanis ka'ee Oromiyaan bal'oodha. Oromiyaa keessa Finfinneen kan Oromooti. Handhuura Oromiyaa irra jirti. Finfinnee jiraachuun filadha. Ayyee gaaffii kiyya saddeettaffaadhaan taatoodhaan nutti agarsiifta kana. Taatoodhaan nutti agarsiifta yerooniif bilbilaan namaa wajjin wal loltu akkamittiin wajjin wal loluu dandeessame taatoodhaan nutti agarsiisa kana. Bilbila kiyya baafadhee amman danda'u isin argisiisuu fi yaala. Bilbilli naa bilbilamee jira. Hello. Si gurbaa. Yeroo meeqaaf meeqa irra deddeebi'ee sitti mee akkamittiin akkas gochuu dandeessati? Sitti mee dhageesse irra deebi'ee sitti maan ture kanaan dura sitti meera. Hammas akkan irra deebi'ee sitti mu barbaadda? Lammaffaa bilbila koo irratti akkam bilbili. Sitti mee dhagaa jirta mitiire? Hin bilbiliin mirga kooti sirraan kaasu Kanaaf lammaffaa bilbila koo irratti akkam bilbili dhageesse? Eeyyee amma cufachuu dandeessa. Bilbilli kee diimaan qabu moo kan koo qaba siifan cufa. Lammaffaa sitti mee jira. Dafam. Amman danda'u agarsiisuuf yaaleera.